Ililliin Fatiyaa dhiifama gaafatti. Akkasuma Bahaarillee dhaadannoo cimaa akkasuma Fatiyaa irratti banaa jira jechuudha. Dhaadannoon kun maaliif barbaachise? Fatiyaan nama waggaa meeqa wajjin jiraate hoo jenne garuu dhiironni mallattoon isaan namaaf qaban dhiifama gisee takka lama ta'irraa dhirri si jaalata. Irra dhiifama si gaafata. Hin jiraa miti akka namatti jechuudha. Irra dhiifama nama gaafachuu. Dhiifama irraa nama gaafachuun akka nama quuxessu dhiironni tokko tokko yeroo nama jibbaa agarsiisan karaa quuxessaatti jijjiirama jechuudha. Quuxessaatti gaafa jijjiirame namni kun akka jaalalaatti siif hin qabne hubatama jechuudha. Dubbii kana keessa mootuyyuu kabaa Bahaariin namni bultii diiguuf deemu ilillii fi bulloshawuu kan jedhamu jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan jecha asumaan laayik shir viidiyoo kenna gochuun nagatina. Mallattooleen dhiirota nama jibbanii kan agarsiisan mallattoo hedduutu jira jechuudha. Isaan keessaa cuunfini yoo fudhannu kan taate dhiirri tokko gaafa dhiifama nama gaafatu hedu irra odoo taane keessan dhiirri nama jaalatu keessan qaqqabee itti deddeebi'ee miila isii jalatti kufee dirqama miidiyaa irratti otoo hin taane keessan dhiifama isii gaafata jechuudha. Mallattooleen dhiironni nama jibbaa agarsiisan yoo kan laalu ta'e irra si gaafata. Irratti yaan hin jiraamte akkanumatti irra nama gaafachuun jechuudha. Irra nama gaafata. Ergeessi isaan booda dabarfate immoo gara quuxessaatti si quuxessuu maal jechuu bilbil hin jira wantoonni akkanaa kun jechuudha. Bilbila takka lama yaala. Kuni dhiifama hin jedhamu gonkumaa jireenya dubartii keessatti jireenya jaarsa jaartii keessatti jechuudha. Akkasuma namoonni wal jaalate lamaan illee gaafa mallattoo isaan agarsiisuu barbaadan ifannaa fi quuxessuu fi bilbila irratti cufuu agarsiisan jechuudha. Kuni hin barbaachisu gonkumaa. Shamarranis koonfidensii qabaattee ofitti amantee kan taate taanaan dhiirri si quuxessu qillee haaleetu dhiirri si quuxessu duubaan haa galabbatamu. Maaliif ka isa caalu meeqatu jira jechuudha. Inni ana malee bareedan hin jiru ana malee gaariin dhiironni tokko tokko akkasitti of ilaala. Shamarran keenya immoo dhiirota akkanaa kana jala gonkumaa fiigina. Wantoonni lafee shamarranii cabsanii jedhan inni guddaan tokko dhiirri tokko gaafa jaalala si gaafate achirraa mootuu yoo jireenya si barbaade inni si jala kufeega. Gaafa jireenya keetiif si hin barbaanne mootuyyuu si quuxessuu eegala jechuudha. Mallaqatti erguu dhabdee si quuxessaa, bilbila erguu dhabdee si quuxessaa, laaptooppii erguu dhabdee waa hedduun si quuxessa jechuudha lafa kanarratti. Dhiirota akkanaa kana murteen isaanii akkuma inni si quuxessu sanitti qilee isa keetta jechuudha. Duudi duuban isin darbite. Sababni maaliif jaalala keen qabu. Namni jaalala yeroo ammaa kana keen qaban borullee jaalala keen qabu jechuudha. Kanaaf hubannoon isin gunuti godhuu qabnu dirqamni inni guddaa kana jechuudha. Kana immoo sirriitti hubachuu qabdan. Waliif ta'uu wal jechuun dirqama kenna. Isin galee nuti akkanumatti baqa dhiirota jala fiinee mallaqa keenya balleessuun maal jechuun akkuma beekamutti dhiira akkanaa kana jechuudha. Irraa fagaachuu isin barbaachisa. Fakkeenyaaf ati biyya ambaa yeroo teettee dalagattutti jiruu bareedduu jiraatta. Jiruu bareedduu jiraachuun ati daa'ifa keetiin dalaydee waan tokko godhatte borumootu gammachuu keeti jechuudha. Kurraate ofiisi barbaade heerumta malee ati barbaaddee dhiiratti heerumta. Gaafa dhiira jala fiidee jala kuftee jala kaatee maal jettee kun immoo gaafa kana si xiqqeessa kufiinsa sitti agarsiisa. Yani gaafa dhiira tokko jala fiide. Akkaataan jaalalaa seera qabaa, akkaataa qabaa, kabaja qabaa. Namni bultiif si barbaadu tokko haasaa bareedaa si haasayaa itti fufa jechuudha. Namni bultiif si hin barbaanne immoo akkanumatti si jedhee jechuudha. Homaan taane fakkeessee si jaaladhaa, siif du'e, siif gubadhe, sitti fakkeessaa beeka. Yeroo kana maaliif inni jaalala sobaa keessa waan jiru adii gurraacha sitti godha. Gurraacha adii sitti godha. Diimaa bulee sitti godha. Maaliif inni bakka garamii mallaqa keessarraa buusu jechuudha. Kun immoo dhaamsa shamarran keenya yeroo hedduu irra deddeebi'ame kufaatiin ammallee ijoollee keenyarra jiru hedduutu jira. Wallaahi hin mul'atu malee ammallee ijoolleen keenya namoota meeqatu keessan nutti dubbataa jira. Namoota meeqatu gubaa isaanii warri miidiyaa irratti baasuu hin dandeenye keessa isaaniitti gubachaa jira. Biyya keessa taa'anii biyya ambaatti mallaqa barbaadu. Biyya keessa taa'ee birrii ergi si jaaladha akkas ta'e rakko bakka dhiirri ni soba. Dhiirri kun waa dhiira jedhame kun wanni inni deemuuf dafqa dubartoota biyya Arabaati jechuudha.
Dubartoonni biyya Arabaa gaafa dalagattan immoo akka warqee taatan beekan. Warqee caalu jechuun isin. Maaliif ree warqee caalu jechuun isin wanni jedhameef kaleessa maalirraa kaatee har'a haadha manaa, har'a haadha viillaa, har'a haadha makiinaa kan taate dubartoota biyya Arabaati. Dubartoota biyya Arabaa jechuun namni beeku malee kabaja guddaa qabdi. Kabaja caalu qabdi. Dhugumatti dubartii biyya Arabaa jechuun nama bakka akka jedhee ibsu qabu. Garuu immoo ka of xiqqeessu, ka of gaddeebisu eenyu yoo jettan ammallee numa jechuudha. Mallaqa kee fuutee namatti kennita. Mallaqa kee fuutee gaafa namatti kennitu namni sun mallaqa kee deebisuu hin danda'u. Umrii kee guutuu jechuudha. Nama akkasii namoota jireenyuma kee keessattuu jaalalaan sitti dhufeef nama mallaqaan sitti dhufee mallattoon isaa hedduutu jira jechuudha. Jaalala san keessatti haasaa baay'isuu fi barreeffama sitti baay'isa namoonni akkasii kan mallaqaaf si barbaadu. Kan jireenya boruutiif si barbaadu immoo namni sun akka xiqqoo yoo ta'u online irraa badde millisoo jettee dafee nama si suqu. Dafee nama dhiifama yoo waa balleessa si gaafatu. Dafee jaalala keetiif kan quuxa'u hin jiraa miti. Maaliif jireenya boruus yoo jireenya si boruutiif si barbaanne immoo wanta akka waasirraa dhabee taana guyyaa takka lama akkas jedhee erga jechuun hillim jedha jechuudha. Wantoota kana keessatti mucaa wayittuu maal turte isinitti fakkaata? Yeroo dheeraa jaalattee turte. Nama yeroo dheeraa umrii isii guutuu jechuun hin danda'amu. Waggaa 8 jechuun mucaan kun jaalala isii san keessatti hedduu takka kan miidhamtee turte. Garuu saba biraati. Isiin saba biraa inni saba biraati. Haa ta'u malee ijoolleen kun dhaloota biyya keenyas otoo ta'u garuu mootuyyuu isiin sun akka onnarraa jaalatte ofii waan beekuuf mucaan sun hiriyaa ta'ee turte jechuudha. Waggaa 8 jaalattee gaafa yeroo waggaa 2 fi waggaa tokkoon galu eegirti sababa isa jaalattu. Gaafa kana keessatti rakkoo mucattii sanii ammallee eeggadhu hin jiraa miti. Gali ka jedhu gonkumaa afaan isaatti irra hin jiru. Gaakkaan carraa isii dhabdee waan jetteef galii isaa afaan irraa waan dhabdeef kaatee gaaf galte. Gaaf galtu kanas maatii isii kana bira galtee gaafa kanallee gaaf kana mucaan kun maal isinitti fakkaata? Teettee eeggattee yeroo hundaa ni qaxaraa. Oddoo ishee qaxaruu waggaaf waa eegan jechuudha. Mucaan kun gaaf kaanii namni kun maatiitti ergadhu jetteeni torbaani haa otoo akkas jedhu waggaaf waa eegdee xumurtee gaaf kaanii gaa'ila biraa eegalte. Jireenya biraa jaalala isa lamaffaa eegalte. Inni kun jaalala isa yeroo jalqabaatiif gaafa eegaltu kana keessatti nama diran san caalu, nama hojiinis san caalu, nama qabeenyas nama san caalu rabbiin isa hidhe. Maaliif nama tokko gaafa jaallatanitti gafuu miti. Gaafa jaallatati namni sanitti gaafa gafte jireenyi kee guutuun ni dukkana, ni duumessa. Duumessa ni beektu miti akka duumessaa san ta'a jechuudha. Gubbaa isaa kanarra akkas jechuun namni amma duumessa gisee akka tolaaltan hamma gadi roobuuf gadi ulfaata miti. Gaafa kana mucaan kun jireenya dukkanaa san keessaa rabbiin gara ifaatti isii baase. Maali inni kun ati namatti hin gafini. Ati bakka nama jaalatu tokko garaa qulqulluun gaafa jaalattee inni sitti gafe waa hunduyyuu siif salphaadha jechuudha. Kara salphaatti sitti. Garuu moo nama akkanumatti si gafee nama akkanumatti mootu yeroo kee gubee umrii keetis jaalaluma kee sadarkaa keessa jiru sanuyyuu namarraa gube. Garuu moo gaafa haqaan deemte dhugumatti ijjannoo cimaa ka qabdu immoo barumsa ta'a. Immoo akka nama maffaasan jabeessitee qabattus yaani itti injiraamte akkanumatti wanni namni sun itti godhisan keessa ofiitii gaafa haite nama isa wajjin jireenya isii jaaratte gaafate jiruu ajaa'ibaa jiraatte jechuudha. Kanaaf dhiironni mallattooleen akkanaa isaan qaban jechuudha. Wanna kana maalirraa kaasee bahaariin dhiifama isii godheeffatee harka isaa maal gochaa harka isaa akkana gochaa miidiyaa irratti dhiifama naa godheeffatee jedhee gaafachuu otoo hin taane jaalala dirqama bahaariin keessadhaan miidiyaa irra dhiisee dhiifama dhugaa onneen qaqqabee isii gaafachuu qaba. Abbaa manaatiif haati manaa qoosaan qabdu ilmoo walitti qabanii
Bahariin lama sadi akka ilillii hin fuudha gaafa jedhutti immoo fokkataadha. Fokkataan isaa inni lama sadi maali inni eenyuun jechuudha lama sadi ka fuudha. Qabeenyi isaattuu eenyu caala jireenya biyya bakkaa keessa jira. Ilmaan 5 qaba. Quuxessuu mallattoo quuxessuu agarsiisa jechuudha. Kun quuxessaa isitti agarsiisa malee ani takka ilillii 3 4 fuudhachuun kun fokkina afaan namaatirraayyuu bahee dubbachuun. Namni biyyumsan keessattuu hajji nama fakkeenyaaf hajji yoo ilaalta nama fakkeenyaaf ilmaa tokkichaa akkan barbaanne beektan jechuudha lafa bakka keessatti. Maaliif akkas gochuu danda'a? Hajjiin sababni isaa ani ofiyyuu jiraachisee hin danda'u. Kan jedhutu rakkoo sana isa haasofsiisa. Namni inni immoo akka ilillii 3 4 fuudhedha. Hin saalfatu. Sirriidha yeroo ammaa namni kenna ifama. Osoo dubartii biraa qabu dubartii taana irratti odoo umriin isaa namoonni tokko immoo otoo umriin isaaniitu sadarkaa lamaan gahin sadarkaa tokkootu yookaan hin gahin seenee gaafa keessa seenu ijoollummaa isaatti keessa seenaa dhufee mootuyyuu inni rakkata jechuudha keessa seenee keessa namni rakkoo tokko gaafa itti seene rakkoo san ofirraa ittisuu hin dandeenye akkamitti dubartii lammaffaa fuudhaa jedhee ufitti sammuu isaa keessatti yaada. Dhiironni tokko yeroo ammaa kana dhiironni kun dhugumatti akka isaan itti yaadan bichaa hin beeku wallaahi dhazee. Dubartiin biyya Arabaa jirti qabeenya qabdi fa'aa jedhee yookiin ka biyya Arabaa sunillee hojjechiisee irraa galii isii argachuuf malee wallaahi billaahi ani haqa dubartiin kijiba irratti kakataa bara. Eessa fiddisiin ka hojjettu waa tokkoon ka biyyatti hin godhanne. Bakka namni kenne waa kijibaa malee waa kijiba dachii kanarra guutu malee wanta namni tokko amma biyya keessattis fakkeenyaaf yookiin lafa tokko yookiin mana tokko qabaate dubartiin lammaffaa tokko akka qabeenyi suni firaasharraa akka warri sooddaa jedhu san firaash warri jedhu san akka nama akkasitti qabuutti uf laala fakkeenyaaf lafa tokko qabaate yookiin immoo sim jedhee mana caraqaa tokko qabaatee yoo ijaarratee keessa galee bakka lammaffaa barbaada. Lammaffaa san jaalatee otoo hin taane qabeenya dubartiin sun qabdu irraa saamee booda immoo jaalatuun jedhe jibbituun dhibdi. Akkamitti sammuun isaa yaadde bichaa nama keenyatu na dhibe wallaahi dhase. Ani bakka akkanumatti hin jiraa miti. Wallaahi baay'ee tokko namatti dhagama jechuudha. Haalli namni keenya kun itti ilaalchi inni itti deemu, ilaalchi inni qabu, ilaalchi inni dubartiif qabu, kabaji inni dubartiif qabu haalumatti gadi bu'aadhaan nama jibbisiisa jechuudha.